الشمار كفوني أكم جرتني كبجمتوتا في جالة تمتوتا شاينا لا يان توصل جرجلة ترجمتن نجان كوبا كجرتن تسناك كمسنين جتون جالة دا بقى جراتني بقى يجمتني يونا إيجدني يعني كان نجان كبا نجان نبرة رسم دراسة كجرو أبدين كبا حتى وانت أسو أمس كيس سجراني دفني الجنو متى كينيا رتكور أشوك أمنوفي بروس موجا وانت كنا كل مدة وفيجنو وانقولك أمنو رتن ربّتشولا رفيتشولا مودنو هرياتي باي جالتو إشي مودتي أيتشولا واي نما أمانو تران والكابتي أبوليتي جرا أوفيت مال كميل أمتي أيتشولا كان نسمي كابتي رف إجا كان دبّت إشي رجع هجرة نوتي هو كيساتو وربيا أورماجرانة من إجارة في اتجاهتين ويوكان مو نما كريسينيتو اتجاهتينو وفيجنو أكمل كبرك أمود أيتشولا كان نسمي كابتي تلوفي بليز فيديو كان لايك شير قلتو دان نيريوتا كيسن برانكا حتى كيسن اللي شير ولي قدا إيجول لالتانيتو إنسنا شير ولي قدا وروني تاينالي هنكام نمو وروتا السوشيال ميديا برات الفايدة من كانكا واتساب تليجراما فارت شير قلتو دان وليد الدورسا والفايدة فيديو كان أنا إريات يرى كان جاي يكون نما برات سكا هنجين جريت أنك بدي كارا كيسن في وان تيجو بليس أوفيجانو قدا قدو كام keessattuu nuti yeroo baay'ee amma maaltu ta'aatu jira namni baay'ee of jaalataa keessallee ta'e ani hin beeku nama waan an jedheetoo himullee hin beeku rabbiin nuuf haa laaffisu malee jechuudha. Hiriyaati irra wanta baay'ee laphee nama cabsitu iyyuu gahee obboleetti ishiitiin jechuudha. Obboleetti tiruu garaa ishii haadha tokkoof abbaa tokkorraa dhalatan balaa banaatiin maaltu akka ishii irratti ta'een qabadheetoo kara keessan dhufee tura. Isa kan dhugaa ta'eedha jechuudha. Odeeffannoodhaan miti hiriyaatoo baay'ee jaaladhu irra gahee jechuudha. Isuma dhugaatan isin jechaatu jira. Odeeffannoo bakkeedhaaf funaanee takkallee dhiyeessatti isin beekuun dhiyeessus. Kanan ija kootiin arge kanatti jiraachatu warra jiran. Itti dhiyaadheen qabadhee ture. Tan ammoo hiriyaa mana tokko jechuu ni dandeenya jechuudha. Baay'ee wal jaalannu. Biyya ormaa keessatti kan wal jajjabeessaa turre. Gaafa nani dadhabe in darbaa jabaadhu naan jecha gaafa ishiin dadhabde immoo in jabaadhu ni darbaa waliin jecha guyyoota hamtuus guyyoota gammachuus wajjin dabarsineetoo immoo gaafa biyya keenyatti galleen itti boqanna jenneen maaltu akka ishiitti mudateen qabadhee kara keessan dhufe warroonni chaayinaala ayyaantu asagaatiif haarawaa taatan of garaatti sabiskiraabii godhummaatii koo ta'a barumsa isin fayyada jedhan asirratti dabarsaatoo jira kanaafuu sabiskiraabii godhuudhaan hordofaa ofaa dammaqsinu dhugaa nuti keessattuyyuu gaafa biyya ormaa keessa deemnu wanti nu beeknu firri keenyallee aanteen keenyallee kan ugaa gaddinillee gadda keenyatti dabarfannu bilbila kana qofaadha. Bilbila kanaan obboleettii keenya argannaa, obboleessa keenya argannaa, fira keenya argannaa. Isaan gaafa as jirruu fi gaafa achi deemne haasofni fira keenyattillee obboleessa keenya obboleettii keenyattillee addaadha. Isa kan abbaa manaa koo abbaa manaatidha. Gaa'ila jetteetti seenteeti. Gaa'ila keessa kaawaa baay'eetu jira. Bifatti jijjiirrachuutu jira. Itti dhukkubsachuutu jira. Itti milkaa'utu jira. Waa baay'ee jira gaa'ila keessatti. Har'a immoo obboleettii tiruu garaa keetiitiin oggaa kaadamtu baay'ee tokko ulfaata. Nu jettanii garaa nama nyaatteettanii irra darbu osoo hin taane isin ijoolleen kana dhageessan ofii keessanii itti fayyadamaa isin jechuudha. Kanan qabadheetu dhufe jechuudha. Ofii keessanii itti fayyadamaa. Maaliif itti fayyadamtan? Hoo namni akkasii jiraate, atuu hoo nama of eeggattuu taate, hiriyaa takka hin dhabdu, hiriyaa amante, nama amante, obboleessa amanteetti galchite, obboleettii amanteetti galchite, fira amanteetti galchite hin dhabamtu. Viidiyoo kana sheer godhaatii irraa baratanii ofaa fayyistu ijoolleen keenya. Akkamitti akka hojjennee miti hojjenneetiyyuu miti. Asumattuu binneetoo mana tokko ijaarrachuudhaaf warroonni mana ijaartanii beektanii qormaata akkamii akka qabu. Gaafa hojii namaa jibbitaniitu iyyuu jira jechuudha. Achi isinitti asii gaafa ta'anii bilbilannam waa hanqatee gaafa birrii 200 baasan 400 baay'isiin jecha kan ittiin bitterra kan ittiin ijaarutu si basarbazee yookaan si nyaatee si fixa jechuudha dhugaa dubbachuuf. Kana hunda qormaata keessa dabarree gaafa nama ta'anii immoo biyya ormaatii gallee mana keenyatti boqanna jennu yoo obboleettiin tiruun ta'e mana kee keessaa si baafattu kanaa ol kan nama maraachuu sin jiru kan nama dhukkubuu sin jiru. Dhugaan isiniin jedha jechuudha. Seenaa kana hiriyaatii gabataa tokkorraa wajjin nyaanne bishaan qorra ammaa tana wajjin dhugaa ammaa tana gadda ishii irraa qooddachaa jiru seenaa ishii tan isinitti maatuu jira. Seenaa kana dhageessanii
garaa nama nyaatti jettanii darboo osoo hin taane isin itti fayyadama irra deebi'ee kan dubbadha jechuudha. Hiriyoonni keessan itti fayyadaman sheer godhuudhaan namoota biraan illee gaasanii jechuun jaaladha. Hiriyaati irra maaltu ga'ee yeroo dheeraa biyya ormaa keessa hojjettus walumaan turre jechuudha. Biyya adda addaa keessallee jirru waliin haasofna. Yeroo ishiin galtutti na dura galtee gaggeessee tan nagaadhaan galtee egaa saniin dura waan ta'e isinitti makaa mana bittee mana ijaaramaa bittee mana ijaaramaa san keessatti obboleettiin ishii hojjettuudha. Abbaan manaa ishii hojjetaadha. Mana kiraa keessa jiraatu. Obboleettiin kun haati tokko abbaan tokkodha. Hangafa ishee jedha jechuudha. Isheen tuni kan biyya ormaatti deemtitoota artituu fiddetun quxisuu ishiiti yookaan immoo ishiidhaaf mana meeqaas irratti dhalattee jechuudha. Manuma san keessatti ijoollee lama horti. Ormaachi keessa jirtu ijoollee lama deesse. Egaa kaayyoo ijoollee lachuu deessuun talli kun ala jirti. Manni natti dhiphate isa duraa deessee isa lammataa irratti manni natti dhiphate manatti bal'ifadhu ittiin. Egaa ka ishii nama daa'eedha ni barbaachisa namni itti dhufa. Kanaa jettee eessa dhaqaree kan ishiitidha. Ishii jettee bootaa kan akka ishiin itti siisitee yookaan kutaatti dabalatteetu ijaartu ayyamtee fi gaafa ishiin kutaa tokkicha akka ishiin itti dabalattu ayyamtuuf isheen kutaa biraa kan kireeffamutti dabaltee ijaarte shinti beetiin ijaarte haxirii jijjiirtee haxirsiistee jechuudha bareechitee kana hunda intalli kun gaafiitti gaafa galtee argitu. Akkamitti waan akkanaa kana raawwatu? Qarshiis maaliif nan gaafanne? Ani kanan beeku mana itti jiraatan qofa nutti dhiphate. Manni kutaa hirribatii fi saaloonni nutti dhiphatee jira. Daa'isa fi jedhanii ka'anii maaliif manni kun hundi ijaarame jettee egaa ka obboleetti shakkii keessa hin seenne callisteetu mushumetti abbaa ishiitti saadas gaafannaan indee wanta akkanaan jiru isaan hojjetaadha. Bootaa ofii bitachaa jiranii qarshii walitti qabanii mana ofii bitatanii isirraa bahuu fi barbaaddachaa jiru. Gaafa sanatti yookaan jiksitee ijaarrattaa yookaan jireenya mataa keetti jiraattaa jedhanii achuma cinaatti manatu jira hojii ishiin yookaan suuqii banattee achumatti hojjechaa jirti. Oduma ishiin hojjechaa jirtu teechumni kun maal ta'ee waggaa 10 irra darbee karaa waggaa 11 ta'ee jira jechuudha. Ishiinis erga galtee suuqii banteetuma isaanuma wajjin faamiluma maatumaa wajjin jiraachaa jirti. Gaafa taa'etti gaafa ishiin hojjechaa bitaatti galee abbaadhaniin maal wayyaa ani bootaa nan barbaada bal'ifachuun barbaada. Ani kanan jiraadhu xiqqishuu tana keessadha. Ani garuu akka namaatitti jiraachuun barbaada maal wayyaa jennaan ittasi himaa akka garsii lakkisanii jedhee abbaan gaafa gaafatu ani morma kooti natti gurgurti malee mana kana keessaan ba'uu jetti. Akkamitti akkana jettaa jedhee abbaan illee calliseetuma baay'ee salphisee ilaalee ishiinis baay'ee salphistee ilaalte ani itti galcheetoo akkamitti obboleettiin koo akkana jettee waluma akkanuma jiraamitti afaan walitti dubbatanii calliste. Maaltu ta'ee waan nama ajaa'ibu keessaa waan amanuu nama dhorku keessaa jechuudha. Obboleettiin garaa tokko keessaa baay'ee waraqata alaan mursiisifatte jechuudha. Oduma ishee obboleettumti ishee ittiin dadhabne waan tokko maan jenne gaafa hojjetattu qarshii kan ofii mataa ofiitiif teechifatti jireenya mataa ishee jiraatti gaa'ila ofii qabattee jiraatti obboleettii kanarratti maal goote waraqata irraa jijjiirsiifte jechuudha. Waraqata irraa jijjiirsiifte ofii isheetti ittiin hojjisiifatte gaafa tanatti gaafa waraqanni hojjisiifamu abbaan manaa dawwalee kasastee na gaafachuu dandeessa. Mana kana keessa ani gonkumaa bahuu hin danda'u. Egaa ka oddoo tokko keessa jiran gaafachuu hin danda'a manatti. Garuu inni bahee ofii isaatii iddoo hojii ta'etti bilbila. Gaafatti bilbiluu na yaamte akkanatti natti himte. Maatii isheetti himuu naatee tokkoffaa haati ishee ni dhukkubsatti. Egaa waggaa dhukkubsattu isa dhiiga mataarra koruudha. Maalan godhaa hoo abbaan kee dhagaye haati koo gaafa dhageesse ni duuti. Sababa kootiin abbaan koollee haati kootillee lubbuu isaanii dhabuun hin oolu. Isaan garuu bahiitii kassasii nu gaafadhu mana kana nu galli lakkisnu ofii keenyaaf itti hojjisiifanna naan jedhanii too jiranii jettee micayyoon kun naatee natti himte. Waanuma itti deebisuu wallaale. Anuu dhugaa animmoo yeroo baay'ee yeroo naare kan namaatii miti kootu deebii deebisuu hin danda'u jechuudha. Waan itti deebisuu wallaale. Dhugaan isiniin jedha amma maaltu ta'ee hojjisiifatee xumursiifatee jira. Har'a tana hoggana dhufeetoo viidiyoo waraabu itti goree tanan dhufe jechuudha. Iddoo wayii deemee gizeen dhufe itti goree dhufe already xumursiisisanii jira. Xumursiisisanii jiru. Abbaan koollee dhaga'e, haati koollee dhaga'anii jiru. Haati koo ergasii ni ciisti. Abbaan koo amma gana
waraqata gaafate yookaan maal jedhama maalii gaafatama jedhu isa sangaruu maqaa isaatiin na jalaa bade gaafate gana qarshii ofiitiin keessa galee amma guyyaan darbutti jettee obboleettii ofiitti galchite gana ishiin oddoo gallakkistee fi kistiidhaan gaafatte. Waan nama dhibu keessaa waan nama ajaa'ibu keessaa haala kanarra jirra jechuudha nuti haga kana kaadamuu irra jira. Namni mana kireessitanitti galchitan maal isiniin jechuu barbaadetan obboleettiin ofiitu haala kanarra jirti yookaan namni mana kireessitanii namatti galchitan waraqata keessan barreessisiifadhaa mallatteessisiifadhaa namni fira mana naa eegi jettanitti galchitan of eeggannoo godhaa farramsiifadhaa namni mooyyuu callistanii akkanumatti jettaniituma cuftanii teechisiistanillee of eeggannoo guddaa godhaa namni ollaanuu lafaa ka'ee kiyya kan yeroo jedhu raga'ee hin jirra jechuudha. Har'a obboleettiin kun lafaa kaatee osoo ittiin dadhabin ishiin biyya arabaatitti umurii ofii fixxeetti dadhabdee too galte kiyya jettee keessaa baafatte jechuudha. Obboleettiin tiruun seenaa fagootii miti kanan isinitti himaatoo jiru seenuma hiriyaatii yaatudha jechuudha. Kanatu iyyuu jira sirriitti of eeggannoo guddaa godhaa dhugaan isin jedhe namni mana kireessitanii jirtan namni callistanii qarshuma qofa irraa argachaa jirtan hoggaa jiraattan ta'e dafaa mallatteessisiifadhaa waraqata keessan harkatti qabadhaa. Inni sun maaliin kiraa itti gale yeroo ani barbaadutti gannaa lakkisa kan jedhu mallatteessisiifadhaa qabadhaa waraqata keessan. Eegumsa soo ta'e naa eegii itti gale yeroo ani barbaadutti keessaa naa baa jedha waraqanni kun boruuf isinii ragaa ta'a. Intalli kun ragaa tokko hin qabdu turanii hoggaa 10 kara hoggaa 11 deemaa jiranii namumti naannotu ani wallaalee jedhu jechuudha. Murtoo irra hin geenye malee waan ishiidhaaf ara dannatti fakkaata. Sababbiin isaa ergatti galanii kara hoggaa 11 deemaa jiru jechuudha. Namni haguma turu garaa nyaata wanti keessa jiraatan haga kana kidatiin haga kana deemaa jira. Isiniin jechuun fanii egaa ka sagalee illee isinitti dheerate ta'e ijaaf qalbii keessan irraa na hambisaa baay'ee lapheen kun na cabeetu jira. Yeroo kana hagam akka nama jibbisiisuu fi hagam akka tiruun tokko koodee tokko jechuun baay'ee ulfaataa yoo kana hunda namarratti raawwata. Maal akka jedhamu hin beeku. Dhugaa ani kanarratti waan gorsallee dabarsullee wallaalee jechuudha. Baay'ee natti dhaga'ameetu jira. Ana odoo ta'e hoo nama jechisiisa. Kana qabadhee dhufuun kiyya sirriitti of eeggannoo godhaa wanta qabdan dhugaan isiniin jedhaa bootaatti godhadhaa. Hunduma caalaa hojjechuun faayidaa hin qabu. Qarshii fiduun faayidaa hin qabu. Kan hojjenne irratti bootaatti godhachuu irratti nuti. Kan qisaasofnullee kan deebinee biyya ormaa keessatti illee dhukkubsataa taanee indagana haga karaa irratti baanee kadhannu geenyurree kan hojjenne san bootaatti godhachuu dhabuu irratti nuti jechuudha. Kanaafuu waan hojjenne bootaatti haa godhannu isiniin jechuudha fanii akka gorsaatan qabadheetoo isinii dhufee toora sirriitti of eeggannoo godhaa. Viidiyoo koo asumarratti xumureera bakka jirtetti nagaan haa ta'u waaqayyo siif faana haa ta'u jabaadhaa of eeggannoo godhaan isiniin jedhaa. Bye bye.